Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatan fi hordoftoota keenya baga nagaan nu eeganiif jaalallee dhufnee jirra. Akkuma beekamu isinirraa gartee bannee jira. Wanni nu barsiisee waamuma gartee haala jiruuf jireenya keessatti nu mudate. Wanni nuti itti jirru haala gartee yaachisaadha. Kanarraa gartee waan hundaafuu rabbiin gartee kan hundaa nu fura jenneeti abdii qabna. Inshaallah yoo isin gartee du'aa nuuf gootanii nu bira dhaabbattan wanni hundi ni beekamtii abdii qaba. Kanarraa immoo akkuma gartee ittaan suuraan ummaynaan salaamtaa isin gaafattu jechuudha. Yaada kiyya isiniif himaan isinin jaalamootiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tenaga malik wan berbeli kasih jeruk itu, shakla jeruk. Akasin sini ya, mana nak lihat wan itu lah. Sama pas seret terkamna sini ya kah. Asumaanuu jaallattoota fi hordoftoota keenya akkuma beekamu wallahi anillee eegaan manatti deebi'ee mana agartee hin deemne. Kanarraa immoo maali hamzee gartee akkuma gartee agartanii jirtanii irratti dhahamee gartee tumamee anillee akkaan itti mana kana gabbee gartee jechuudha isallee dhagee ilaalu nan dadhabee jechuudha. Maali isa kana kan gartee kana hunda mudee ana ammoo inni kun bakkan silaa gartee akkuma deengattee isin dubbate rakkoo kana hunda kan isa nakee anaa jira. Mucaa san geesseetiin bakka inni dalagu isa garsiisa. Inni dhaqee mucaa san qabeenatti fide sababa saniiti gartee feeruzaan nama itti gootee jechuudha. Nama gartee isii wajjin jirtu ni beektan jee yaada. Akkasitti gaa namni gartee isa tume gartee akkasitti isa gartee tumanii baay'ee takka mucaa wallahi amsee jechuudha. Hannaatu fi feeruza akkasitti jechuudha rakkoo guddaa irraan ga'anii garuu innillee nama fudhatee akkasitti tumsiise garuu immoo mucaan gahaa amsee haafama dhaqee gartee eegas booda manatti galee mana jira. Hanraa inni sun gabbee gartee ol galuu hin danda'u. Maali hayyee amma mucaan sun tumamee akkanatti jechuudha anillee dhaqee mucaa sanillee hin laalle ammoo ummoynaanillee gaanan gartee jechuudha isa arafaa deejjiin deemee jechuudha gartee feeruza gartee barbaadutti jiru kana na duuba waan hin taane jechuudha. Waan gartee maqaa kiyyallee na balleessu na duuba maqaallee na xureessite akkaan itti gabboon dhabee akkaan itti nama keessa bobboon dhabee maali namni tokko jechuudha an osoon gartee isaan gartee arafaa deejjiin kan hunda gartee deemee isaa wajjin kan hunda barbaadaa jiru. Isin mana keessaa kana hunda jechuudha akkanatti maqaa kana hunda na balleessite. Amma kun hoggaan dhufee argu isin waan akkanaatti kun akkanaa jettee naaf himte. Kanarraa dhiiroo wanni kun akkamii jeetiin anillee waan gartee jechuudha waa hedduu naaf himte. Kanarraa gartee wanni gartee an hin eegine na mudate. Asumaanuu Oromootiyya rabbiin gartee furmaata nu haa fidu. Yoo gartee gaafa gartee wanna kana keessa gaafa gartee takka feeruzaan qabamtee takka agartee ammeelleen kun deemee waadii deemee jira mucaan sababa sanii bakka sanillee dalagaatti deebi'ee dalagatu hin dandeenye jechuudha. Maali ammoo asumaanuu arafaatii fi hundee seenaa akkuma gartee eegaa hamzee tumame booda deemanii gartee isa san barbaadanii akka gartee isa san qabanii jechuudha. Mucaa kana qabanii isaan kun waan isaan godhan isinillee agartan jee yaada Oromootii. Maali namni tokko eega nama qabe nama tumee nama cafaquu osoo hin ta'in maaliif afaan managaati yoonii fi gartee bakka feeruzaan jirtu feeruzaa tumni beeytanii bakka san isin jirtu nugeessii jaanii fuudhanii jechuudha isa san inni dhaqee nama kana tumurra geessan irra furmaata jeetiin abdii qabu. Namni kun namni gartee badii gubbaan namatti gartee dabalaa ooluun waan fakkaatu. Maali dhalaan jechuudha intalti dhalaa takka nama gartee kan ilma dhiiraa waliin fixu intaluma dhalaati jechuudha. Amma sababa kanaa yoo gartee mucaa kana arafee waa godhes namni itti gaafatamu akkuma gartee agartanii isinillee wallaahi maali dhalaa jechuun raata eegee diigaatti akkuma jaansanii. Hayyee mucaa san qaban akka isaan qabanii itti tuman isinillee agartan jayyaa. Hayyee qabuun isa kana qabuunis waa inni tumsiisee waa inni namatti godhee isa kana tumsiisee inni yoo fedhe bira jiraatee tumsiisee mee eenyutu addaan beekaa isa san qabanii isaan isa san tumsiisuu danda'an. Hundee seenaatiif jechuudha arafaat akkanatti waan kana hunda godhanii jechuudha. Isa sana harkuma nagaatiin qabanii badii kana hunda waan kana hunda hafite
jechuudha abbaan ni hafe eenyu yoo jettan Feeruzaadha jechuudha isin haa galu Feeruzaan waan kan hunda gaafa gartee bakka jirtu baate bakka jirtu qabamte ni himti haga jirtu hunda ni baafte jechuudha ammoo ummoinaanileen asumaanuu waan isin itti jirtu san an sababu sanii akkan gartee isii waa takkallee gartee viidiyoolee gadi hin dhiif akka isii waa takkallee hin dubbanne saniifiin anilleen akkan itti deemee gartee hamsiiwudillee ilaalu dhabee akkan itti gabbaa'u dhabee jechuudha mucaa kana gaafa inni gartee tumamu gabbee dhaqee isa kana hin laalle asumaanuu immoo asumaanuu oromootiya kannaatoo hunoo qabanii jiranii kanarraa gaamee inshaallah namni kun osoo gartee ga'e arraba mucaan kun miidhame isinitti gaafatamaa fi fedhu harka siin keessaa qaba. Animo harka maal keessaa qaba? Harka keessaa qabda mucaan. Laastii waan kan hundi dalagu jiru. Osoo nan waan biraa deemee jechuudha arafaa wajjin deemee kanatti Feeruzaa isin tun ni beekta. Deemee barbaadu jirutti ati gabbaatee na wajjin waan biraa haasa'u jira. Intala teessan Feeruzaadha. Feeruzaatuu hundi beekan jeete yaalaa lubbuu bitee isii tana gartee mucaa kun inninis dura awwala manaa isaa jettee manaan baane namni biraa kan manaa baatee biraa malee. Ega arra isii tana duuba ta deemtee maraatee shaaraarra deemtu fi qabee arra mucaan kun miidhame akka beekutti biyya kasii itti gaafatama. Maal itti gaafatama? Siitu karaa maal itti gaafatama? Maal? Yoo miidhame mucaan kun miidhamu gaatuma maal na galchen fedhu ajjeesanii uqa. Akkam. Isaan kan barbaadu arabeenis kan barbaadu jaartii isaatiimi. Hatumames tumamne wallaa namaa mire maal na galchi duban. Jaartummaa isaarraa baatee jirti bari talti. Baatus gaa eega baate anulli waa'ee isaanii nan galchu gaare. Jaartummaa isaarraa baatee akkam goruu barbaadu inni. Akkam goruu barbaadu. Irraa baatee jirti. Mucaan fuudhuuf deemaa ruusaa godhatu mucaan. Ni haasaa qabdi akkamitti isin fuudhuuf deemaa nafaan akkam. Ni kaan bar akkami isin jeeti. Ni kaan bakka jaalalti jirtu jira. Bakka jaalalti jirtu jira. Namni yoonii fi gartee Oromooti. Jaarsaa jaartiin tokko osoo gartee waliin eekin akkuma gabbaatee heerumuun yoo jiraate yoo guyyaa keessaa gartee kan Feeruzaa daawwii baaftu taate komandee jala naaf ka'a ana gaba hiyyaan dhaamsa hiyyan yoo immoo inni isii tana fedhu isin tun jaartiitii jaamite hiriyaati halaal jee gartee kan dubbate taate deemtee heerumtu mirga qabdi jechuudha. Hiikuu malee barwaan takka walirraa qabani ni haalchaa jiddu jira. Ni haa jiddu dubbe ni haa kana. Ni haa akkasiisu ni haa hundaa'u gara. Asumaan isii jalaa gabbaatee asumaan heerumte jechuudha. Maa heerumte. Maqaa maanu balleessuu barbaadda. Raayii xiyyette na raayii xettee heerumte haaree mirga qabdi. Ajaa'iba as baafattee jirti bara. Mucaan kun hin miidhamin mucaan kun bichaan hin miidhamin. Dhaqii gaafadhu. Dhaqii gaafadhu. Eega. Akkam jeetiin gaafadhu. Mucaa namaa miidhinaadha. Jangan misalnya. Rakkoo kana karaa sirra ga'ee jira. Si bakka kanaatti kara ga'ee jira. Intala kana sirra oolchee baase. Duraan hin dhageenye naa himta kun oolmaa'ee dubbiin tun waan jiraate. Waan kijibaa lafaa kaatee naan himtu oolmaa'ee keessa ibsitaafree maal taate? Lala. Anamma gama kiyyaan. Ayijiya. Yoonii fi gartee eegaa inni kun eega qabamellee bakka inni yeroo gartee isallee dhaqee gaafadhee dhaqee manguddoollee fudhadhee taatu harkaa baasuu waan dadhabu. Agartee jechuudha manguddoo tana eegan geessee booda inni gartee akka qabame sunillee isiillee Feeruzaallee bakka jirtu neema akka gartee mucaan kun hin miidhamne yoo kan jettu taate isiillee jechuudha. Indiyaa bu'attee bari hin taate illee isiillee dubbatu dandeessi. Indiyaa bu'attee bari hin taate. Indiyaa bu'attee. Duuba meeganni sun qabame isiinis beekadhu wanni inni qabameef isiillee amma cal jechuun waan hin jirre beekadhu. Isimu. Bakka jirtu isinis bahu. Isa maali? Osoo ol baatee haasaa ooluun ta'in bakka jirtu dhuftee isa arafee hin fedhu ta fedhu haa fuudhu anis kan hin fedhu heerumaa yoo jettee kan dubbattu taate fuula isaa duratti haala kanarraa hayyee sababa isii hamzeewudillee inni tumame mucaa seelleen akkasitti dalagarraa hamzeen qabee natti fidee asii baafatee mucaan sun achiin isii bira dhaqee chumaanillee ka'ee kotee jechuudha dalagaa sanitti hin deebine hayyee sababa kanaas deebisi. Mucaan gartee amma itti isiin jaaladha jee isii ala deemu kunillee hayyee sababa isii qabamee akkanatti cafaqamu jira. Duboo. Mucaan namaa gaafa miidhame. Sababa isii takkittiidha namni maaliif wal fixa? Isaanii baatu mucaan kun miidhame. Lubbuun isaanii tokkollee hin jiraatan. Hin jiraatan. Hin jiraatan. Hayyee gaasan gaan. Namuu nama qabaame. Nama qaba. Namarraa dhalate. Namarraa dhalate sansi. Namarraa dhalateemi. Ni jira gaa namni isaa. Amma daqiiqaa kana keessatti itti haamu dandeenya. Antana gaaraan dhageessa. Amma asitti kan hin jireetti na dhageeffadhu. Waan gartee namni silaa dubbatu takka dubbadhuuti.
akka gartee barroon tanaan na uwwisu jira rooroo feerusa. Rooroo feerusa. Eega. Isin gaafa gartee. Akka na berbeechu jirti bara. Isin gaafa mana isiitii gartee mana isii gadhiiftee deemtu roorrifamte. Way sabbaana. Tagaafa duraa. Tagaafa duraati. Asoo mana keessa jirtu roorrisa gurbaan. Sammu. San duraan inni mini kaasiitu ni mini. Akkamittiin ati dalagaa jirta gidee dhuftee leeyaan siime maa waliin buutan jeeti si roise. Ana duuba duraan naan himne isi taatuma bakka jirtu hin beeku isi hojii naasee hin beeku yoo gartee isin ka viidiyoo tiyatana dhageesse gartee viidiyoo tiyatana kan agartu taate Oromoo ishee godhaa biraan afgaadha yoo gartee viidiyoo tiyatana laalullee jibbitellee laaltee jechuudha yaada naaf deebifti jeetiin abdii qaba hangama kiyyaan ammoo wanni kun ni jirti eeni jirti jettee viidiyoo teetan laatti viidiyoo teetiin taasisti aartee jirti maal ta'an jaarsasiiti arafee wajjin itti deemu jirtare. Arafee wajjin itti deemu jirta an duuba isiin tun nama kana wajjin nyaanne wajjin uune duuba arran tana kajaartiin isaa baatee nama biraa heeruu jirtu an akkamittiin ol garagalee mana keessa taa'anatti tola. Sitti toluu baatu waan kana addabaan baafatiin duroo namni adda baafatee waan kana adda calalafatee deema. Awwatiin amma dhiisi na dhageessa yoo isin gartee ka viidiyoo xiyya tana dhageesse gartee wanni kun kan jira gartee wanni kun jiraatte sagaleen illee taatu viidiyoon illee taatu akkanaa waan akkanaa jirette yoo ol baatee dubbatuun isii mijaa'uu baatillee dhaqama kiyya duraan illee ni qabda naaf dawwalee isii jafee kan kan. Indoo waltuun taate shari'aa qayyarattee jirti bulti. Shari'aa qayyarattee jirti. Amma duuba viidiyoo tanaa dhageessin haa ta'u walta maal beete hin beektii mi dhaqama kiyya duraanu. Duuba hore yoo isin gartee viidiyoo tana agartu naaf isiin naaf dawwalti jeetiin abdii qabu. Ammoo. Amma kan goonaa jette mucaa kanaa mucaa qaban kana kan goota. Mucaa moo? Mucaa bara nammaan tana bara fiteetiin jira. Na dhageeffatu. Yoo gartee arafaatii fi hundee seenaa amma hundee seenaa illee ni gartee inni jechuudha sababa gartee mucaan asii ba'e jecha waliin dhaqanii ilaalanii jechuudha isaanuu isumaatu akkuma waliin walumaan geessan illee amma mucaan san illee wallaansarra jiran na dhageeffatu. Asumaanuu arafaatti illee nama hamzee bira jira hamzee wallaansarra jiran na dhageeffatu. Hayyee ati amman tana. Mana kana keessatti gartee eegaan ol deebi'atis waan itti jirtus waan gartee aadaa Oromoo keessatti gartee Oromoon hin qabne gartee maqaa na balleessu jira. Maqaa kam jeetis balleessu. Ati jaartiitti taatee waan kana duraan osoo naan himin akkamitti gabbaatee dubbatte. Ammoo waan kana duuba isiin deemte miskiina. Awween nama kan jejjeen dubbannee farisi. Fakkeenyaaf akka manta Oromoo tokko dhaabbadee dubbadee fani. Ajeega mucaa yoonii fi gartee kan gartee miidhamoo waan kan tumamu taate. Arallee barullee nus roorroo isi baasisiidha. Nusuunis. Isi taati jechuudha. Kanaatuuf taati manguddoo gartee Oromoon gartee aadaa qabnaa safuu qabnaa akkuma gartee aadaa Oromootti inshaallah firnaa jaalala Oromootiyya. Maaliif haasawni kun yaaqni dubbiin tuni baay'ee takka nu rakkiftee jirti. Dubbiin isii tun baay'ee takka nu rakkiftee jirti. Namni gartee sooshaal miidiyaa kanarra ol ba'ee wallaahi akkatti bobbaalee galu dhabnee jirra Oromoo teenya bakka jettanii du'aa nuuf godhaan isin jaa inshaallah gartee nuti wallaahi waan gartee viidiyoo isin waraaburra hin jirru kanarra nuti mana keessaa gartee walitti jira naafi gartee moo'inaan illee asumaa wal gartee waluma lolaa wal falmitti jirra kanarraa garuu dubbiin abbaan qabne ijjeettiidha akkuma jaansanii gaafa gartee abbaa argatte inshaallah gartee furmaanni ittiin dhufa jeetiin abdii qaba. Kanarra warreen gartee du'aa nu gootaniif illee gartee akka gartee beeksisaalee rabbi abaa gartee bakkee hedduu isii haamlu isheettanii warreen akka beeksisaalee rabbi abaa si jaa du'aa godhaa. Asumaan du'aa godhaa isin jenna kam gartee gartee hanga amma nu faana tuttan asumaan baay'ee takka galatoomaa isin jenna. Kanarra inshaallah gartee hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deemnutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.